Shamarra kafuun jala jirtu hordoftoota olaanaa biyyoota bakka nagaa keessanii nagaa qophii galan irratti argamu. Har'ammoo qacaallee kaleechaa mormaa isinii hojjedhesan isammoo kan gurraa immoo akkamitti akkatti hojjetan kutaa lammaffaasaa qabadhe isinii dhufee jira. Nafaana ta'a na hordofaa isinii jedha yuutuubii keenya saskiraayib laayik sheer gochuun dagatinaa na waliin ta'a. Har'ammoo kan gurraatu hojjenna. Akkamitti akka hojjennu na waliin ta'a na ilaala. Akkuma argitan kana qacaallee isa qopheeffadhee jira. Kana jechuudha. Isa kana qopheeffachuu qaba. Kan jechuudha. Eegansi mana godhuu qabna asirratti dirree jechuudha. Dursa asirratti dirree kanarra asirratti dirruu qabna jechuudha gara tokko. Asirratti dirree deebisnee cufna jechuudha. Bifa kana cufamee bineensa kana tokko asirratti dirree eegansi isa kana tokko asirratti dirree ni cufna. Eegansi dirree irratti galchuu qabna malee nutti hin tolu jechuudha. Waan isaa xiqqaa waan ta'eef sibiilli isaa xiqqaa waan ta'eef nama rakkisa. Suuraa kana wajjin cufuudha. Malee silaa kunuunsanii bakka tokkotti galchuun ni danda'ama jechuudha. Sibiila guddaa qabaatan bakkuma tokko irratti galchanii dirree kana. Garuu immoo sibiilli isaa xiqqaadha. Eegansi tokko bannee dirree kana tokkotti galchina. Haala kanatti deebisna jechuudha. Deebisnee hin cufna. Eegansi hin cufna dirree. Bakka tokko finne dirree bakka tokko irratti akka galamuuf jechuudha. Kanarree deebisnee asirratti aanurree kanas deebisnee asirratti gurratti fudhatamu jechuudha. Amma maal goona hin cufna deebisnee haala kanaan cufna. Isa kana akka sirriitti cufuu qabna akka kun nu jalaa hin baaneef. Akkuma argitan kana kan gurraa bareeda isaa waliin hojjenna jechuudha. Akkas sirriitti ilaataniif kan hunda isaa simbirratti hojjedhu jechuudha. Karraa hubattanii sirriitti barattaniif. Malee sirraa tokko hojjedhee dhiisuu hin danda'a. Eegansi kana deebisnee cufna jechuudha. Kana cufne deebisnee cufna. Kana keessa kana jenna.
eeggisi isa kanan gara lachuu kanallee kanaaf jechuudha. Kana kana sirriitti dura isa kanaaf immoo keenya gabaaboo seeraan jechuudha. Isa kana sirriitti cufamuu qaba. Daariin kun irraa akka sararaan banne inni kun waan bu'ee biruuf kanan jechuudha. Baay'ee bareeda akkuma argitan kana. Namarraa kakinoo kan gurraa haala kanaan xumurree jira. Borummoo kan harkaatti deebina. Kan harkaa xumurree dalasama xumurra isaati jechuudha. Nagaa naa ta'a. YouTube kiyya subscribe like share gochuun dagatinaa. Bye bye.